Ayyee daawwattoota keenya walitti deebinee jirra. Sagantaan keenya haala miidhagee bareedeen itti fufee jira. Hamma immoo gama darsiitti deebinaa. Innis maali jennaan mee dirqamawwan yookaan immoo waajiba ji'a Ramadaanaa keessatti barbaachisan fardiiwwan jiini Ramadaanaa ittiin beekamu gabaabsanii kan nu biraan gahanuu gama ustaazattan isin dabarsa. Mee ustaaz ji'a Ramadaanaa kana keessatti wanni ilma namaa irratti yookaan wanni musliimoota Ramadaana sooman irratti wanni waajiba ta'u waajibni ji'a Ramadaanaadhaa maal akka ta'e mee gabaabsaa nu biraan gaha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إجاكما دبتما تري صوم نجي رمضان دا فرضي كبا شرطي كبا كان بيكم برباچي سادا أما فرضي رمضان كان دبا نيوتا علماء النمال جدا فرائد الصوم اثنان فرض صوم رمضان كبو والمان كان ألا soomni namaa sirrii ta'uu hin danda'u. Namni ji'a Ramadaanaa soomu hundinuu wantoota lamaan kana hubachuu qaba, beekuu qaba. Fardiin soomaa waa lama, tokkoffaan niyyaadha. Niyyaan akkuma Rasuulli alayhi salaatu wassalaam jedhan laa siyaama liman lam yubayyiti siyaam. Namni sooma Ramadaanaa halkan niyyatee hin bulin soomni isaa hin jiru jedhan Rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Kanaafi niyyaan fardii soomaa keessaa isa jalqabaati. Niyyaan kun yeroo qaba. Yeroon saadhaa minal maghribi ilal fajri. Maghribarraa ka'ee hanga fajriiti. Yeroon niyyaadhaa maghribarraa hanga fajrii waan ta'eef yeroo hanga kana keessatti namni hin niyyatin jechuu. Maghribarraa ka'ee hanga fajriitti namni hin niyyatin osoo inni niyyatin yoo fajriin itti bahee yeroon niyyaadhaa isa darbeeraa jedhama. Yeroo niyyaadhaa isa darbeera jechuun Ramadaanni guyyaa sanaa isa darbeeraa jechuudha. Ramadaanni guyyaa sanaa isa darbeera waan ta'eef guyyaa sana maal gochuu qabaata? Hin niyyanne jedhee nyaachaa ooluu ni danda'a? Hin danda'u. Guyyaa sana akkuma nama soomaaruutti waan namni Ramadaana soomu irraa fagaatu hundarraa fagaatee gaafa Ramadaanni bahe sooma guyyaa sanaa qadaa baasuu qabaa jechuudha. Kanaafuu niyyaan barbaachisaadha. Niyyaa kana keessatti jecha lamatu jira. Akka madhaba imaamu Shaafi'iyyiitti niyyaan qaniidhaan niyyachuun dirqama. Hunda isaadhaa bakka tokkotti walitti qabanii niyyachuun hin danda'amu. Soomni qaniidhaan sooma guyyaadhaan niyyachuu qaba malee sooma guyyaa ji'a Ramadaanaa kana hunda halkan niyyatanii buluun dirqamaa jedhan imaamu Shaafi'iyyiin jechuudha. Garuu imaamu Maalikiin biratti namni tokko Ramadaana gaafa halkan jalqabaa sooma ji'a guutuu kana walitti qabee yoo niyyate ni danda'amaa jedhan imaamu Maalik radiyallahu anhu. Kanaafuu gaafa Ramadaana halkan jalqabaa kana Ramadaana kana guyyaa 30 soomuu niyyadhe jedhee namni tokko yoo niyyate sanaan booda osuma niyyachuu baateeyyuu ni danda'amaa jedhan. Garuu namni Ramadaana kana keessa wanni soomarraa isa dhowwu isatti argamuu beekuu walitti qabee niyyachuu hin danda'u jedhan imaamu Maalik radiyallahu anhu. Fakkeenyaaf dubartoonni ji'a Ramadaanaa kana keessa dhiigni laguu itti dhufu. Ramadaana kana keessa wanni dhiigni laguu natti ni dhufa jechuu kan beektu Ramadaana gaafa halkan jalqabaa hunda walitti qabdee niyyachuu hin dandeessu siin. Namni Ramadaana gaafa halkan jalqabaa walitti qabee kan ji'a guutuu niyyachuu danda'u nama ji'a Ramadaanaa kana keessa wanni soomarraa na daangessu natti hin dhufu jechuu beeku jechuudha. Kanaafuu fardii Ramadaanarraa inni jalqabaa niyyaadha. Niyyaanis yeroon saadhaa maghribarraa hanga fajriiti. Lammaffaan ammoo wantoota sooma namaa balleessanurraa fagaachuudha fardii soomanarra. Wanti sooma namaa balleessu waa hedduudha. Nyaachuurraa fagaachuu qabaa, dhuguurraa fagaachuu qabaa. Walumaa galatti wantoota qaama qabu, wantoonni qaama qabu tokko karaa qaawwa qabuun keessa namaa seenurraa fagaachuu qaba namni. Akkuma beekamu qaama ilma namaa kanarraa karaa qaawwa qabutu jira. Karaan qaawwa qabu kun kan namni sooma qabu wanti qaama qabu tokko keessa isaa seenurraa of eeguu qabu karaa 5. Afaan, funyaanii fi gurra karaa jalaa lamaan. Ulamaa'onni maal jedhanii?
wantoonni sooma namaa balleessanu wantoota karaa qaawwa qabu kanan shanan kanaan keessa namaa seenetu sooma namaa balleessa. Wanti gurraan seene, wanti afaaniin seene, wanti funyaaniin seene, wanti karaa jalaa lamaaniin seene sooma namaa balleessa. Masalan alqaxratu fil udhun, nam tokko osoo soomaa jiruudha kahee qoricha gurratti godhate. Qorichi gurratti godhatan kuni gurra keessaan bahee keessa namaanii seena waan ta'eef sooma balleessaa jechuudha. Wa ammaa ijji karaa qaawwa qabu keessatti hin lakkaa'amu. Nam tokko fakkeenyaaf Ramadaana osoo soomaa jiruu ka'ee qoricha ijatti yoo godhate jedhe soomni isaa badeera hin jedhamu. Maaliif karaa qaawwa qabu shanan keessatti hin lakkaa'amne waan ta'eef ijji. Walumaa galatti wantoonni sooma namaa balleessan wantoota karaa qaawwa qabu shananiin qaama namaa keessa seenetu sooma namaa balleessa. Kanarraa fagaachuu qabaa jechuudha. Karaan qaawwa qabus kan amma dubbanne. Haa ta'u malee gurra keessa khilaafatu jira. Ulamaawwanni gariin wanti gurraan seenu sooma hin balleessu warri jedhan ni jiran. Gariin ammoo ni balleessaa jedhan. Kanaafuu afaanii fi funyaanii fi karaa jalaa lamaanii fi gurraan waan seenurraa namni of eeguu qaba. Amma nam tokko ka'ee Ramadaana keessa dhukkubsatee mana yaalaa dhaqee marfee waraannate. Marfee waraannachuun sooma ni balleessaa kan jedhamu yoo ta'e sooma hin balleessu. Maaliif qaa'idaan akkuma dubbannee jirru wanti sooma namaa balleessu waan karaa qaawwa qabu shananiin keessa namaa seenutu balleessa. Marfeen kan waraannatamu karaa qaawwa qabu ni miti. Qaama namaarraa karaa qaawwa hin qabne waraannata namni marfee jechuudha. Kanaafuu lilmee waraannachuun marfee waraannachuun sooma namaa hin balleessu. Maaliif qaa'idaa amma dubbanne kanarratti dagachuu hin qabnu. Karaan itti wanti keessa namaa seeni sooma namaa balleessu karaa shan. Wallaalumarraa namoonni gariin ji'a Ramadaanaa keessa guyyaa yoo kahanii shaaworii galan, yoo mataa miiccatan, yoo qaama dhiqatan soomni namaanii badaa jedhanii kan yaadan ni jiran. Sirrii miti jechuun kun sooma namaan balleessu. Maaliif wantoota sooma namaa balleessu dubbatamee jira. Namni yaada ofiitiin lafaa ka'ee wanti kun sooma ni balleessaa, wanti kun hin balleessu beekuu hin danda'u. Akkamitti beekuu danda'a? Yoo barate qofa jechuudha. Kanaaf akkuma ibaadaan hundi barnootatti haajamu, salaanni barnootatti haajamu, soomni illee barnootatti haajama. Namni hundinuu namni soomu osoo hin soomin akkamitti akka soomu barachuu. Imaamul Bukhaariin kitaaba isaanii sahiha isaanii keessatti baabul ilmi qabla alqawli wal amal jedhan. Beekumsi waan tokko barachuu fi waan tokko dubbachuu fi waan tokko hojjechuu dura dursaa jedhan. Nam tokko osoo waan tokko hin dubbanne akkamitti akka dubbatu barachuu qaba. Osoo waan tokko hin hojjenne akkamitti akka hojjetu barachuu qaba jedhan. Kanaafuu salaatas soomninis ibaadaan kamiyyuu barnoota ilmii diinitti haajama waan ta'eef namni muslimaa kamillee barachuu qaba. Yoo hin baranne warra rasuulli alayhi salaatu wassalaam hadiisa isaanii keessatti rubba saa'imin laysa lahu min siyaamihi illa aljuucu walcaxash jedhan irraa tahuutu malaa jechuudha. Rasuulli bar namni soomu hedduutu jiraa jedhan. Sooma irratti sawaaba argachuudhaan malatti sooma soomu kanarratti osoo sawaaban arganne beelaaf dheebuu bichaadhaan kan bahu hedduu jiraa jedhan namni. Maaliif namni kun yoo barate malee soomni isaadhaa sirrii tahuu hin danda'u. Sharxii soomaa barachuu qaba. Fardiin soomaa waa meeqaa barachuu qaba jechuudha. Kanaaf fardii soomaadhaa namni muslimaa hundi namni soomu hundi dhiira haa ta'uu dubara haa ta'uu hubachuu qaba, beekuu qaba. Gabaabsee wannan itti dabaluu barbaadu wantoota sooma namaa balleessanu kan namni muslimaa irraa fagaachuu qaburraa nam tokko Ramadaana keessa akkuma wantoota sooma namaa balleessu keessatti lakkaa'amu Ramadaana keessa abbaan manaa fi haati manaadhaa yoo walitti dabalaman guyyaa jechuudha. Halkan osoo hin taane namni gariin mas'alaa kana khilaafatti kan hubatee jira. Haadha manaa fi abbaan manaadhaa wal bira gahuun ji'uma Ramadaanaa guutuu keessa haraamaa jedhee warra yaadu jira. Kun sirrii miti. Shari'aa Islaamaa keessatti haati manaa fi abbaan manaadhaa walitti dabalamuu kan shari'aan Islaamaa haraama godhe fajriidhaan booda hanga maghribaatti guyyaa jechuudha. Guyyaa yeroo jennu kan itti fedhamu fajrii irraa kaasee hanga maghribaatti. Halkan Rabbiin tabaaraka wa ta'aala abbaa manaatii fi haadha manaadhaa wal bira gahuu haraaman goonee jechuudha. Kanaafuu kanarraallee fagaachuu qaba. Akkasuma namni Ramadaana soomu wantoota inni irraa fagaachuu qabu al-istiqaa'a of haqqisiisuu wantoota sooma namaa balleessu keessatti lakkaa'ama. Fakkeenyaaf nam tokko beekaa
ramadaana osoo qabu osoo soomaa jiru akka haqqisu of taasise. Of haqqisiisuun kun ramadaana isaanii balleessa. Rasuulli maal jedhu? Namni tokko ramadaana keessa yoo ka'ee fedhii isaatiin ala haqqisaan wanti garaa isaa keessa jiru isarraa bahe, waan isarraa bahe kana deebisee liqimsine yoo tahe, osoo gorora afaansaa keessa jiru hin liqimsine afaansaa qulqulleeffateera yoo ta'e, haqqisuun kun ramadaana isaan balleessuu jedhan. Beekaa of hin haqqisiifne waan ta'eef. Waman istaqaa'a falyaqdi. Namni immoo ramadaana keessa beekaa akka haqqisu, akka wanti tokko wanni garaa isaa keessa jiru isarraa bahu of taasise, ramadaanni isaa badeeraa qadaa baasuu jedhan. Nam tokko kahee ramadaana keessa haqqisaan isarraa bahe kara lamaan laalla. Haqqisaa isarraa bahe kana beekaa ofirraa baase moo fedhii isaatiin ala isarraa bahe jechuu laalla. Beekaa ofirraa baase yoo tahe waan isarraa bahe sana osoo liqimsuu baate iyyuu ramadaanni isaadhaa badeera. Fedhii isaatiin ala osoo inni hin barbaanne irraa bahe yoo ta'e immoo ni laalla ammallee. Eega isarraa baheen booda waan isarraa bahe kana deebi'ee liqimseera moo hin liqimsine ilaalla. Hin liqimsine taanaan ramadaanni isaa hin banne. Liqimseera taanaan ni bada. Akkasuma gorora afaansaa keessa jiru osoo hin liqimsin afaansaa qulqulleeffateera moo hin qulqulleeffanne ilaalla. Afaansaa qulqulleeffateera yoo ta'e ramadaanni isaa hin badu. Yoo immoo gorora afaansaa keessa jiru waan isarraa bahe kanaan kan wal makatee jiru liqimsee ramadaanni isaa ni bada. Gororri qulqulluun qofti jechuun kan waa biraatti wal hin makannee sooma namaan balleessu. Fakkeenyaaf namoonni gariin ramadaana keessa ganamaa kaasanii hanga galgalaatti gororri sooma balleessa jedhanii osoo tufanii hanga afaan isaanii madaahu kan of cinqantu jiran. Namni tokko ramadaana keessa afaan isaa qulqulleeffatee ilkaan isaa si waakkatee gorora qulqulluu afaan isaa keessa jiru yoo liqimse kun ramadaana isaa hin balleessu. Kanaafuu hordoftoota amantaa islaamaa hundaaf wantan dhaamu haa barannu. Akka itti soomnu haa barannu, akka itti salaannu haa barannu, akka ibaadaan keenya, soomni keenya, salaanni keenya sirrii nurraa tahuuf jecha ergaa kiyyaa asumarratti dhaabaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.